Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Jira jirtu hordoftoonni Oromtittiitu Bashamaa harka fuune obboleeyyii warroonni amantaa biraa hordoftan akkam jirtu isiniin jecha har'a kunoo mudannoo ajaa'ibaatti nu mudatee mana madaamitti akkuma suura irratti argaa jirtanii burcuqqoon yaani kan koobni shaayii fi kana itti dhugu jechuudha. Mana madaamii kanatti ergan dhufee tokkichuma kanatti dhugaa jechuudha. Har'a galgala madaamii meeshaa dhiqee osoo dachaasaa jiru burcuqqoon madaamiin naa kennite na harkaa lafa buutee cabtee jechuudha. Madaamiin koo hedduu jalaana natti taate kalaas hanga gaafa raatimni kee dhufutti waan itti duddulaalladhu naan jette amma galgala kana na harkaa cabte. Kanaafiyyuu boru ganama waan shaayii itti dhugu hin beeku. Yaada kanaaf hanga amman tanaa hin rafne akkanattiin taa'ee yaadda'utti jira jechuudha. Mee isin kanaan maal jettanii? Namni akka kiyya kana mudannoon akka kiyyaa kun isin mudate yoo jiraate komentii jalatti naa barreessaa isiniin jaa hordoftoota kiyya. Hedduu na rifachiifte erga mana kana dhufe baatii meeqa kiyya burcuqqoma sanittiin dhugu jira. Jecha madaamii caalaanuu na rifachiifte garaa na nyaatte saahiba tiyyaa ergan mana kana dhufee na wajjin isitu jira. Kanaafiyyuu gama pilaastika wayii barbaadadhee yoon itti dhuge malee waan inni itti dhugu hin qabu. Mee isin namni mana madaamii keessatti wanni akkana mudatee kun isin mudate yoo jiraate komentii jalatti naa barreessaa isiniin jaa hordoftoota kiyya. Ani garuu hedduu natti dhagahamte kunoo hirriba malee taa'utti jira jechuudha. Ilaa sa'aatii kana gadda burcuqqoo tiyyarraa jechuudha. Carraaqo namni na jalaan cabsine ofuma kiyyaa cabse. Mee amma maal godhare eenyutti himadha ofii kiyyaa balleesse. Madaamiin koo natti aartee jirti burcuqqoo biraa siin kennuu naan jettee jirti. Mana namaa keessa gaa burcuqqoo biraa fuudhee itti dhuguun hedduu haa danda'amu natti hin fakkaanne. Ganama amma gaa waan inni itti dhugu hin jiru jechuudha. Mee maaluma godha waanumaan godhuun dhabe amma. Burcuqqoon tiyya akkanatti anuma harkaa lafa buutee cabte dhiqee bareechisee osoo hin deebisaa jiru jechuudha. Way carraaqo. Silaa mana kiyya keessa taate burcuqqoo dhiisii wanni fedhee yoo cabe maaf mishkila namni na gaafatu hin jiru jechuudha waan kiyya. Amma immoo carraa mana namaa. Yaa Rabbii manni madaamii kun hedduu ulfaatee jira. Kanaafiyyuu amma kalaas gara biyyaa galuun barbaada hordoftoota kiyya chaanaalaa kiyya kana naa guddisaa. Gara biyyaatiin hin gala. Kalaas isuma kanaan galeetiin isuma kana irratti dalagadhee shunkurtiif barbaree bitadha. Kanaafiyyuu gaa wanni godhu ka biraa hin jiru. Amma ganama mee waan hin ta'e viidiyoo biraatti waan sababaa burcuqqoo kanaa rakkoon irra ga'ee deebi'ee waraabaa jechuu isiniif inshaallah. Kanaafiyyuu du'aayii naa godhaa komentii jalatti. Kana madaamiin tiyya burcuqqoo biraa bakka naa buuftu jechuudha. Akka madaamiin tiyya burcuqqoo biraa bakka naa buuftu du'aayii naa godhaa. Kanuma isinitti dhaammadha hordoftoota kiyya. Hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja. Namaan itti himuu qabu gaafa bira kanaaf isinitti himuu dhufe. Burcuqqoon tiyya tun kan cabxe galgala kana sa'aatii 10 akka arabni jedhuun kana jechuudha. Bakka biyya keenyaa sa'a 5:00 harkaa cabxe. Erga gisee sanirraa kaasee manaa bas mataa kiyya kana keessaa na badduu didde jechuudha. Sawwarillee jawwaala keessatti kunoo akkanatti hordoftoota kiyyattiin agarsiisa jee isinitti fidee dhufee jechuudha burcuqqoo tiyya tana. Isiin tun saahiba. Wanni wajjin turan akkanatti garaa nama nyaatti jechuudha. Carraaqo. Maal gochuun qabaree amma? Waan hin gochuu qabu tokko hin jiru. Jajjabaadhee burcuqqoo biraa akka bakka naaf buusaniif sagalee kiyya dhageessisuu qofa. Wanni amma narratti dirqamaa jechuudha. Boru ganama subii ka'ee meeshaan gara biirootiin seenuu kana erganiin seenee babarreessee xuxxumureen booddee jechuudha. Sagalee kiyya dhageessisuu dhagaa burcuqqoon biraa akka bakka naaf buufamu jechuudha. Carraaqoo jeebballata. Mee asumaan isin sagalee naa ta'a.
sagalee keessan hin dhageetti madaamin dhiiroo yoo naa taatan. Kanaafuu sagalee naa taa'e isiniin ja'a. Komentii naa barreessa, na jajjabeessa. Burcuqqoo xiyya tana yeroo dheeraa waliin turre jechuudha. Baatii lamaa ol wajjin turre erga mana kana dhufe jechuudha. Amma immoo hedduu takkaan natti dhagahamte burcuqqoon xiyya tun na jalaa cabu. Kanaa waardaa qabdi laa bareedduu tana turte. Bareedduu jechuudha. Bareedduu waan biraa fakkaattu tana turte jechuudha. Kunoo lammee abaaboo qabdi. Akkuma waan an jaalladhee ofii kiyyaa bitadhee tokkotti natti bareeddee turte duratti gaafa naa kennan san jechuudha. Tasan caaltu bakka si yaabuu sun an jaamman tana. Wanni tokko yoo badde waan san caaltu akka bakka namaa bu'u. Akka wanni isii burcuqqoo san caaltu akka bakka naa buutu du'aa naa godhaa komentii jalatti hordoftoota kiyya qalbii miti dhugumaaf hin isiniin jechuu jira. Kanaafuyyuu wallaahi burcuqqoon xiyya dhugumaan harkaa cabxe. Kanaafuyyuu isin sagalee keessan komentii jalatti naa dhageessisa. Akkasuma du'aa naa godhaa burcuqqoo isii caaltu akka madaamin too bakka naa buuftu. Kanaafuyyuu bakka naan buusin illee egaa pilaastika wayii ka waraqaa san barbaadee sanitti dhuguu qofa carraan kiyya jechuudha. Sanuma qofa malee carraa biraa hin qabu. Sanuma qofa akka madaamin too bakka naa buuftu. Madaamin too akka sanuma bakka naa buuftu malee amma kanaa bittullee natti hin fakkaanne. Maal gochuu danda'ee wanni gochuu danda'u hin jirtu hordoftoota kiyya. Isin akkam jirtu bakka jirtanitti hojiin keessan maal fakkaataa? Hiraarii burcuqqoo kana mi'a amma isinirra haa dhaabu hin gaya. Hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo warri yeroo amman tanaa kan chaanaala kiyya kana sabskiraayib naa godhaa jirtan. Chaanaalli kiyya kun immoo maashaallah sabskiraayibiin hedduu takka naa guddataa jira. 2,000 guutuuf waa xiqqoo hafe. 2,000 kana naa guuchisiisaa. 2,000 naa guutaa isiniin jaa hordoftoota Oromtittii YouTube. Akkasi maqaa YouTubii kiyya amman tana. Duraan Oromtittii Tube ture. Maqaa kana abbaa kana na jalaa irraa jijjiire. Chaanaala kiyya kana abbuma kana maqaa irraa jijjiire. Abbaa kana forfaayila irraa jijjiire ani waan beeku. Alhamdulillah namni chaanaala kiyya kana forfaayilis naa jijjiire maqas naa jijjiire kun hedduu takka haa galatoomu. Galanni isaa bilisummaa uummata Itoophiyaa haa ta'u. Galanni isaa bilisummaa uummata Itoophiyaa haa ta'u. Hedduu takkaaniin kabajaa hedduu takkaaniin jaalladha nama sanii. Hedduu haanaa galatoomu isiniin jaa obboleessa qaalii akkanaa qabaatu wallaahi waan itti hafee miti waan isaa garuu akka kanatti miti kan hin dubbadhu inshaallah guyyaa tokko irraa dubbadha gaafanin chaanaala irratti illee seeraan haasa'uu danda'e jechuun amman tana baraniin tun chaanaala kana irratti baay'ee haasa'uu hin danda'u aniin tun sabboontuillee nan gargaartu jechuudha takka tana aarsite sabboontuudha. Sabboontuu Wallagga Lixaa Dambidolloo moo maal ja'a? Dambidolloo maali miti warri Dambidolloo nama gaggaariidha isiin nama gaarii miti. Osoo nama gaarii taate silaa bareeda ture. Kanaafuu hanuma jiraattu garuu jiraachuun isii hedduu anallee yoo fayyaduu baatte isiinuma fayyada jireenyi isii jechuudha. Kanaafuu fayyaduun isiitu gayaadha. Haanuu jiraattu isiin jaa Oromootiyya. Silaa kiyyaa uummata Oromoo kana tokkicha mataan hin dhukkubu. Garuu uummata Oromoo kana rooroon hedduutti jabaatte dhugaa rooroon uummata Oromoo kana hedduutti jabaatte. Rabbiin rakkoo isaanii tanarraa haa furu jennaan gaa wallaahi uummata Oromoo kana. Uummata qaqqaalee miskiina kana akkanatti kaan dhaabataan gurra'anii kaan ilmaan jalaa fixanii kaan gaaratti qabanii hawwaalaa gaafatanii. Wallaahi waanummaan uummata keenya kanarratti deemaa jiru hedduu takka garaa nama nyaata. Rabbiin haadha Oromoo tana haa dirmatu. Haadha Oromoo tana rabbii wallaahi rakkoo isii tana gahee haa je'uuni hordoftoota kiyya turtii gaarii naa jiraadhaa isiniin ja'a.